Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaadhaa Gambeellaatti haleellaa waxabajjii darbee booda humnoonni nageenyaa mootummaadhaan namoota 50 galaafatanii jiraachuu isaanii ifoomseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa immoo Abboomaa Qaasoo akka itti aanutti isinii qindeesseeti jira. Magaalaa Gambeellaatti walitti bu'iinsa humnoota nageenya naannichaa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa akkasumas adda bilisummaa Gambeellaa gidduutti waxabajjii darbe keessaa mudatee hordofee namooti nagaa 50 humnoota nageenya naannichaatti ajjeefaman kanneen keessaa 25 kan ta'an irratti ammoo miidhaan qaamaa raawwatamu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaadhaan ibseetee jira. Ibsi komishinichaa fulbaana 28 Barakuma 2022 ajjeechaa Gambeellaa kana ilaalchisuudhaan baaseen dubartootii fi namootiin dhukkuba sammuu qaban dabalatee namootiin nagaa 50 humnoota nageenyaa naannichaatiin seeraan alaa dhufanii fi jumlaadhaan ajjeefaman odeeffachuu isaa balbalumseetii jira. Kanaafuu itti gaafatamtootiin seeraan alaa namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatan seeraan akka itti gaafataman gaafachuu isaa ibseetii jira. Komishiniin kun komishinichi itti dabaluudhaan namootiin 25 ta'an irratti miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan qaqqabu akkasumas namoota hedduu irratti gochi reebichaa fi dararaan raawwatamu mirkaneeffachuu isaas ibseetii jira. Komishinichi waraana naannoo Gambeellaatti baatii waxabajjii keessaa raawwatee ture kana hordofees saamichaa fi barbadaa'uun qabeenyaa namoota hedduu irratti milishootaa fi humnootiin addaa naannichaa miseensotiin waraana bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Gambeellaa fi dargaggootiin gurmaa'uudhaan raawwatamuu ilaalchisee qorannoo geggeessaa jiraachuus ibseetii jira. Akka komishinichi jedhutti ammoo ajjeechaan namoota nagaa kunis hidhattootiin erga magaalaa gadhiisanii baanii magaalaa to'annoo humnoota nageenya mootummaa jalatti deebitee booda yogguu ta'u kanaafis humnootiin nageenya naannichaa itti gaafatamuudhaas jedheetii jira. Komishiniin kun akka ibseetti ammoo humni addaa naannichaa poolisiin idileedhaa milishootaa fi dargaggootiin humnootiin nageenyaa waliin ta'an muraasni keessatti hirmaachuudha kan inni ibsu. Akkasumas ammoo sakatta'insi humnootiin nageenyaa taasisaniin yoo xinnaatti namooti 50 dallaa mana jireenya isaanii fi alatti daandiiwwan irratti fi osoo to'annoo seeraa kabachiiftota jala jiraataniyyuu murtee seeraa tokko malee qorannoo geggeesseen mirkaneeffachuu isaatiin kan inni ibse. Kana malees namooti 25 ta'an irratti miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan raawwatamu akkasumas namooti hedduun lakkoofsaan hin eeramne irratti ammoo reebichaa fi dararaan raawwatamu gabaasichi kun kaaseetii jira. Kanaafis humnootiin nageenyaa hidhattoota abbaa shanii fi meeshaa waraanaa mana keessan akka jiru nutti himaniiru meeshaan dhoksitan baasaa sababa jedhuudhaan akka miidhaan irra ga'eedhaan kan inni kaase. Reeffi namoota ajjeefamanis humnoota nageenyaa fi poolisoota naannichaatiin konkolaataatti fe'amuu isaaniitiin walitti qabamuu bakka hin beekamne geeffamuu jumlaadhaan awwaalamuu komishiniin maatii minamtoota jiraatotaa fi namoota ijaan arganirraa waabeeffachuudhaan gabaaseetii jira. Kana malees maatiin namoota ajjeefamanii akka reeffi kennamuu fi gaafatanis akka didamaniidha komishinichi kan kaase. Reeffi namoota nagaa ajjeefamanis humnooti nageenyaa fi poolisoota naannichaatiin konkolaataa fe'umsaatti walitti qabamuudhaan bakka hin beekamnetti geeffamuu jumlaadhaan awwaalamuu komishinichi maatii midhamtoota jiraatotaa fi namoota ijaan argan waabeeffachuudhaan gabaaseetii jira. Kana malees maatiin namoota ajjeefamanii akka reeffi kennamuuf gaafatanii akka didamanis komishinarichi kaaseetii jira. Reeffi namoota ajjeefamanii ammoo maaliif maatiidhaaf akka hin kennamnee fi bakki itti awwaalames maaliidhaaf maatiitti akka hin beekamne akka taasifame komishinichi gaafatame. Poolisiin naannichaadhaan jiraataan magaalichaa akka reeffi kennamuuf gaafatee akka hin jirre deebii kennus ibseetii jira. Manni qopheessaa magaalichaa gama isaatiin akka poolisii federaalaa dubbisuuf komishinichaaf deebii kan kenne yogguu ta'u poolisiin federaalaa gama isaatiin reeffi walitti qabamuun kan awwaalame mana qopheessaatti ta'uu ibsuusaa komishinichi ibsa kanaan kaaseetii jira. Ajjeechaan humnooti nageenyaatiin namooti nagaa irratti raawwatame kanaan alattis guyyaa waraanaa magaalichaa keessatti geggeeffameen hidhattootiin waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeellaatiin nutti dhukaaftanii jirtu sababa jedhuun yoo xinnaatiin namoota osoo daandiirra socho'an argan 7 ajjeesuus kaaseetii jira. Kana malees tibba walitti dhukaasni turetti namootiin qaamaa kamiin akka ajjeefaman addan baafamne lubbuun dhabuu gabaasichi kun ibseetii jira.